bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jira ma'ee xamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira ma'ee xamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin arguu rakkina sin arguu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. Teknoolojii dijitaalatti fayyadamuun sirna haqaa ni tumsa jedhame. Sirna haqaa haaraa utubuu fi hojii seerota haaraa baasuu fi kan jiru fooyyessuun barbaachisaa ta'uun himamee jira. Ijaalee mabarraa dhimma irratti waan qindeesse qaba. Utubaawwan jijjiirama tajaajila haqaa kudhan akka biyyaalessaatti ba'an sadarkaa naannoo Oromiyaattis teeknooloojii dijitaalawaatti fayyadamuun seerota haaraa baasuu fi kanneen duraan turanis fooyyessuun ijaarsa sirnaa biyyi gaggeessaa jirtu seeraan deeggaraa jiraachuusaa waajjirri abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa beekse. Abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo naannichatti hojii sirna ijaaruu utubuuf hojii seerota haaraa baasuu fi kanneen duraan turan fooyyessuuf hojii hojjetamaa jiru ilaalchisuun miidiyaaf ibsa kennan. Naannichatti labsii itti fayyadama lafa baadiyyaa fooyya'insa labsii investimentii hundeeffama mana murtii aadaa labsii itti fayyadama qabeenya uumamam labsii magaalaa pilaanii magaalaa fi kanneen biroo hojiirra ooluu kan himan obbo Guyyoon labsii itti fayyadama lafa baadiyyaa akka fakkeenyaatti eeran. Sirna ijaaruu fi seerota baay'ee fooyyessuun seerota haaraa baasuun barbaachisaa ta'ee argamee jira. Kanumarraa ka'uun seerota baay'ee fooyyessuun seerota haaraa hedduu baasuun danda'amee jira waggoottan dabran kan keessatti. Seeronni bahan ammoo kanneen gaafii uummata keenyaa deebisan fayyadamummaa uummata keenyaa cimsan tajaajila mootummaan kennu jabeessan akka ta'an irratti hojjetamaa ture jira. Akka fakkeenya kaasuuf labsiin lafa baadiyyaa kan labsii maqaa fayyadama lafa baadiyyaa jedhuun bahe isaa tokko. Labsiin tun gaafii qonnaan bulaan keenyaa qabu kan yeroo dheeraatiif deebii bal'aa kennee jira. Labsii lakkoofsa 248 jennee kaasuu dandeenya. Gaafiiwwan labsii tanaan deebii argatan keessaa qonnaan bulaan keenya qabiyyee lafa qaburraa fayyadamaa kan taasise qonnaan bulaan lafa qabu qabsiisee dhaabbilee faayinaansii irraa qarshii liqeeffachuu akka danda'u dandeessee jira. Hundeeffamuu manneen murtii aadaas bu'aa dachaa kan qabu ta'uusaas dubbatan. Dhaqqabummaan tajaajila haqaa kan itti mirkanaa'u tokko itti dhiyeennatti tajaajila kennuudha. Manneen murtii aadaa kun uummanni aaduma duraan qabu kan uummata kee jiruun tajaajila haqaa akka argatu waan dandeessiseef tajaajilli haqaa gandarratti akka kennamu dandeessisee jira. Mana murtii aadaatti guyyaa tokkootti himanni silaa beellama 5tti xumuramu fala argatu waan ta'eef dhaqqabummaa mirkaneessee uummata keenya gammachiisee jira. Abbaan dhimma tokko himatiin dhiyeeffataa haga deebiin gama biraatii kennamuun eegamaa ragaan hin dhiyaataa baasiin ragaaf bahu baasiin himataaf bahu baasiin deebiif bahu tajaajila manni murtii aadaa kennuun hirdhate yookaan hafe. Kana qofaa miti soba hedduu hambisee jira. Gama yakka malaamaltummaa ittisuutiinis bu'aawwan argaman akkas jedhan. Lafa hedduutti deebi'ee konkolaataa hedduutti deebi'ee gamoowwan bu'aa yakka malaamaltummaa hedduutti deebi'ee hattoonni hannarraa hin fayyadamne. Godhamaa ture jira. Jalqabbiin kun yeroo taantus cimnee itti fufu ta'a. Piroojeektiiwwan baay'een seera ala qisaasaman akka hin qisaasaman ta'ee jira. Himanni hariiroo hawaasaa hedduun mootummaa irratti hundaa'e irratti ifamee birriin biiliyoonotaan lakkaa'amu. Fakkeenyaaf baatiiwwan 6 dabran akka fakkeenyaaf kaasu kan mootummaa irraa ittifne silaa abbaan alangaa bakka bu'ee ittisuu baate yoo xiqqaate walakkaa wala mootummaa irraa murtaa'u birrii biiliyoona 2.8 ittisuun danda'amee jira. Dantaa hariiroo hawaasaa uummataaf mootummaa kabachiisuun. Bilisummaa fi itti gaafatamummaan ogeeyyii haqaas mirkanaa'uusaa himan. Riifoormiyaas bilisummaan ogeeyyii abbaa alangaa galmee bilisummaan qoratanii ogummaa irratti hundaa'anii galmee isaanii murteessuu akka danda'an hojii hedduutu hojjetamaa ture jira. Keessumaa labsiin 214 gama kanaan labsii bu'uura keette.
labsii tanirraa hundoofnee akka biiroo abbaa alangaatti dambii 218 jedhamtu baafnee kan bilisummaan abbaa alangaatti mirkanaa'e hojiitti galamaa ture jira. Egaa bilisummaan ogummaa kun kophaa isiitiin kan dhaabattu bilisummaan itti gaafatamummaa waliin jirti. Biiroonni daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaa dhaabbilee ijaarsaa fi waldaalee himaataa hojii ijaarsaa irratti bobba'an waliin piroojektota 33 irratti waliigaltee mallatteesse. Waliigalteen kun sagantaa walitti hidhamiinsa daandii wabii nyaataa fi jedhuun aanalee 35 keessatti baasii mootummaa naannoo Oromiyaa fi deeggarsa baankii addunyaan kan raawwatamu ta'uu hooggantuun biirichaa Injiinar Helen Taammiruu himanii jiru. Kiyoota Ragaawii gabaasa dabalata qabdi. Biiroon daandiiwwanii fi loojistikii Oromiyaa bara baajataa 2017 irraa kaasee waggoota 5f kan turu sagantaa walitti hidhamiinsa daandii wabii nyaataaf jedhuun walta'iinsa baankii addunyaaf mootummaa naannoo Oromiyaan hojjechuuf haal duree xumuruun gara hojiitti galuu hooggantuun biirichaa Injiinar Helen Taammiruu ibsan. Sagantaa kanaan waggoota 5 keessatti ijaarsa daandii aanaalee kiiloomeetira 2600, suphaa daandii kiiloomeetira 3000, riqaa rarra'u 129 akka hojjetamu ibsuun karoora waggoota 5 keessaa kan bara baajataa kanatti hojjetamanis Injiinar Helen ifoomsaniiru. Barana kiiloomeetira daandii 568 ijaaruuf akkasumas daandiiwwan kanaan dura sagantaa waliin gahinsa daandii baadiyyaatiin ijaaraman gara kiiloomeetira 758 akka ittiin suphinu riqaa deemsa miilaa yookiin trail bridge gara 28 special structure naannoo horsiisee bulaa keessatti 54 kan ta'u lakkoofsaan akkasumas approach road naannoo material bridge kan hojjennetti kiiloomeetira 56 akka hojjennu baajanni matching fundii fi World Bank irraa argameen karoorfannee irratti hojjechaa jirra. Walumaa gala guyyaa har'aa hojiilee sagantaa walitti hidhamiinsa daandii wabii nyaataaf jedhu kanaan piroojektota 33 dhaabbilee ijaarsaa fi waldaalee himaataa waliin waliigalteen mallatteeffameera. Dhaabbileen waliigaltee mallatteessan piroojektota kanneen qulqullinaa fi yeroo jedhametti akka xumuran kan dhaaman Injiinar Helen hooggansi sadarkaan jirus hordoffii fi to'annoo gochuu qabaa jedhan. Hojiileen sagantaa kanaan hammataman hojii daandii aanaalee wal quunnamsiisu, suphaa daandii, riqaa rarra'uu fi hojii daandii addaa akka ta'e ministeera geejjibaaf loojistikii federaalaatti hoogganaan sagantaa walitti hidhamiinsa daandii wabii nyaataa Injiinar Biraanuu Tasfaayee dubbatan. Hojiin kun waajjira ministeera muummeen xiyyeeffannoo guddaa kan itti kenname ta'uu kan himan Injiinar Biraanuun hojii dippiloomaasii guddaa hojjetameen deeggarsi faayinaansii baankii addunyaarraa argamuu dubbataniiru. ፋይናንሻል አግሪመንቱ ላይ 70%ን ወርልድ ባንክ በግራንት baasii sagantaa kanaaf oolu ilaalchisee baankiin addunyaa 70 naannoleen immoo 30 akka uwwisan waliigalleerra. Akka waliigalatti baankiin addunyaa sagantaa kanaaf doolaara miliyoona 300 akka guutuu biyyaatti deeggarsa nu godheera. Akka naannoo Oromiyaatti hojii sagantaa walitti hidhamiinsa daandii wabii nyaataaf jedhu kun aanaalee 35 keessatti hojjetama. Dhaabbileen ijaarsaa fi waldaaleen himaataa waliigaltee hojii mallatteessanis carraa hojii argatanitti gammadoo ta'uu fi yeroof qulqullina jedhameen ni raawwannaa jedhu. Maateriyaala barbaachisu guutuu isaa binnee galchinee yeroo gabaabaa keessatti yoo xiqqaate hojiin meetaal workii yookaan hojiin sibiilaa ji'a takka hojiin siviil workii guyyaa 15 waliigala ji'a takkaa fi guyyaa 15 xumuraaf karooraan qaba. Yeroo gabaabaa keessatti hojii kana hojii bareedaa ta'e kwaalitii isaa eege hojjennee akka hojiirra oolchinu itti amanamummaadhaan kaanee jirra jechuudha. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde, sa'a nagaa lallabde, namaa nagaa lallabde, malkaa nagaa lallabde, maddaa nagaa lallabde, karaa nagaa lallabde, gamaa nagaa lallabde, bultii nagaa lallabde, ooltii nagaa lallabde. Wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan. Nagaa jechuun utubaa biyyaa. Yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira. Ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira. Ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira. Yoo nageenni hin jiraatin hin jiru, hin horadhaan hin jiru, hin qotadhaan hin jiru, hin bocadhaan hin jiru, ilma barsiifadhaan hin jiru. Nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru, misoomni hin jiru. Nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan. Nagaa namaa hayyuu jirutu eega, wayyuu jirutu eega, abbaa amantiitu eega, abbaa gadaatu eega, abbaa bokkuutu eega, qeerrotu eega, qeerrittitu eega, haadha siinqeetu eega. Akkanatti eegama nageenni kalee.